Isa kanaaf jecha Oromoon goota hedduu dhabe dhugaadha. Qabsaa'aan ni kufa akkuma jettan sun sirri. Laakiin qabsaa'aan akkamitti kufaa fi akkamitti kuffisaa adda baafachuu qaba uummanni keenya. Akkamitti kufeenuu gaafii dabar. Qabsaa'uuf manaa bahee qabsoof bahee. Yoo wanti jedhamu kun ka ta'u ta'ee akkamitti wanni kun argamee ka jedhu wal gaafachuu qaba Oromoo. Sidii galee isa kanaaf jecha uummata keenyatti waan hin jirre ni munu. Waan isin hin barbaachifne waan isin dhaga'uu hin qabne isin ashabbaruudhaaf jarana isinii. Namni waan tokko yoo isinitti hime nama isin jaalatan tokko jecha akkanaa kana yoo namni waa isin jedhe das isin jedha. Namni ammoo lafumaa ol ka'ee sadarkaa kana bakka kanaa sii kenna. Kanallee hubachuu qabdan. Ilmi namaa tokko sababa malee waan dubbatu sababa malee waan jedhu. Jechi namaallee lafa ka'ee ka dhufu miti. Amma uummanni keenya xiqqaa guddaan ka biyya keessa jiru. Ka biyya alaa jirtan. Uummanni keenya ka nama kana jaalattan. Qabsaayaa keessani. Isiniif jecha qabsoof bahe. Yoo wanti kun ka jedhamu kun dhugaa ta'e akkamitti dalagamee akkamitti wanti kun ta'e sadarkaa kamitti raawwatame yoomu raawwatame eenyutu raawwate. Dubbiin har'aa adiidha. Dubbiin har'aa adiidha. Namni badii tokko dalagee dhokachuu danda'u hin jiru. Abbaa yakka kana dalagee Oromootti himuudhaaf deemaa jirra. Yoo badiin kun ka dhugaa ta'u taate garuu amma waa takka isinitti himu. Waanuma gurra isin buusaa jiru gurra isin buusaa jira. Nama badii kana dalagallee isiniif innee dhufuudhaaf deemna laa. Takaleessaa ishigiidhaan turte dubbiin Oromoo. Har'a dubbiin Oromoo takka ishigiin barbaachiftu. Biyyarraa haga biyya alaatitti uummanni keenya xiqqaa guddaan salsalata walitti hidhee akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa jira waan kana. Akka qulqulluu Oromoo garaa isaa quufutti deebii uummata kanaa deebisuudhaaf dalagamaa jira. Jiraatus akka jettan du'us. Waan isin dhaga'uu qabda, waan isin barachuu qabda, waan sammuun keessan isin amansiisu akkaataa wanti kun itti raawwatame hunda hojjetamaa jira. Akkamitti akka inni dalagame. Anamma waa baay'ee isinitti hima silaa. Isinitti himu garuu. Isinitti himu. Wanti hundi wanti onnee garaa kana keessa jiru waa baay'eedha. Bakka sa'aatii san namni sun amma itti haasaa kana haasaa waa baay'ee isinitti hima. Laakiin ammoo gizee miti. Nuu obsa ammallee akkuma isiniin jechaa jiru. Obsa barbaachisa. Sabrii barbaachisa. Isinii galaami. Waan jennullee achi booda jettan. Oromoo hunda jedha kana. Anaa bichaa miti. Isin hundi keessan sammuu keessanii deebitanii waa gaafattantu jira. Waan isin himuu deemamu kana ummanni biyya keessaallee akkuma warri biyya alaa dalaydan kanatti dalagaa jiran. Biyya keessaallee. Wanti kun yoo ka dalagamu taate warra waan kana hojjechiise alaaf keessaan ka dalage hundaa qopheessaa jira. Biyya alaa ka jirus ka biyya keessa jirus akkaataa dubbiin kun itti raawwatame hundaa dalaguuf deemna. Yoo isinummaan nama taata waan dhugaa isinitti himna. Waan dhugaa ummata kanatti himuuf deemna la. Diqqishuma isii obsa. Diqqishuma isii obsa. Dubbiin dubbii taphaa yookaan akkasii maalii miti. Isinii galee waa baay'ee irratti dalagamaa jira. Kanaafi wanti guddaan isinirraa eeggamu. Ebalu akkana ta'e isinitti himuu miti Oromoo hundi isin ka barbaadu qabda. Ebalu akkas ta'e isinitti himuu miti ka barbaachisu. Akkamitti akkas ta'e wanti isin barbaadan kana bichaadha. Isii tana dhaamsa isinii dhaamanna. Namoonni waan kana irratti dalagaa jiran keessaaf alaan qophaa'anii jiru. Hundi isaanii irratti dalagamaa jira. Akkuma mammaa isi Oromoo jedhe jiraatu gadii bayaa du'u gadiinuu bayan jettiime Oromoon. Tana lamaan keessaa eegaa jirtaniif isinillee bar dubbiin ijoon tanuma. Yoo jiraate sagalee isaatuu dhageettan gadi bayee. Yoo ka amrii ta'u taate akkamitti amrii ta'e eenyutu amrii isa godhe. Warri dubbii kana keessa jiru ka biyya alaa jiru kana hoo bifa kamiin sakatta'uu dandeenya. Ka biyya alaa keessa ta'anii waan kana irratti dalagan bifa kamiin akka isaan to'ataman godhuu dandeenya. Nama hedduu beeyna biyya alaa kana keessatti warra waan kana keessaa qooda fudhate. Namoota kanniinuu akkamii argachuu dandeenya. Isa kana yoo ka ta'u taate dubbiin kun isa kana irratti illee dalaguun barbaachisaadha. Warri biyya alaa jirus warri biyya keessa jirus ummanni keenya akka ajaa'ibaa kanatti kontaaktii qabaa. Isa Facebook irraa kan ilaalina. Isinitti himama. Namni baay'een biyyarraa illee Ustaaz Sheekh Abdusalaam illee Ustaaz Sheekh Ibsaa illee jechuudha. Qilleensi Nasrii bubbisee Sheekh Sa'aad fa'aa. Kuni hundi isaa homa isinitti fiduu ta'aa jiran. Waan isaan isiniif fidanii dhufan isaayyuu jiraatee isinitti fidanii sagalee isaayyuu dhageessan. Inni sammuu qabsoo irra jiru as bahee ani kuloo qabsootti jira yaa saba kiyya. Kaleessa illee isiniif manaa bahee har'a illee qabsoo isin nakkennitan irra jira yoo isiniin jedhes san Oromoo isin tuyyuu eegaa jira jechuudha. Garuu
waan gaafattan deebiin argattan yoo har'an ta'in bor isinii galee isa kanaaf jecha obsa agasitti abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu ummanni Oromoo garuu warri dhugaan nama kanaaf jaalala qabdan haga waan qabatamaa tokko nama qabatamaatirraan isinit dhufe waan akkaataa wanti itti kun raawwatametti isinitti himamutti jechi takka afaanii isinii ba'uu hin qabu. Jecha darbachuullee hin barbaachisu. Ebaluun kun akkasii illee hin barbaachisu. Wanti isinit dhaamachuu waan dhufe isimatan. Waan biraa ammoo akkamitti dalagamee fi akkamitti wanti mal ta'ee akkami jiraa eessa jiraa kana isinitti himuu hin dhufne. Ijoollee keenya tokko nama sammuu keessan keessa aartanii waa darbattan. Sa'atii waa dubbatanis sa'atii waa jedhanis hin kenne. Kanaafi hundi keessanuu xiqqaa guddaan obsa godhadha. Obsa godhadha bakka jirtanitti obsa onnee keessan qabbaneessa. Waan kana akkamitti akka dalagame warri waan kana isinitti hima dirqama isaati. Dirqama bar namni calime jedhee Facebook irra dhufee wanti sun akkas ta'e jedhee isin biraan deemu nama akkasiiti miti waan ta'eef. Qabatamatti isinitti himama akkamitti ta'e wantummaan amma ummanni obsaan nu eegaa isiniin jedhaa jiruuf isa kana dubbiin guddaan ummanni Oromoo obsa. Namni yoo obse waa maraa ni argata. Abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u ergaa kana qilleensarra nu oolcha. Gaafa wanti martiifa bahee akkaataa wanti kun yookaan yoo jiraate isin hunduu chanuma gammaddan yookaan amrii ta'us taate akka ittiin amrii ta'e isinitti himama yookaan jiraatu taates hin jira innis gabbayaan kunoo qabsorra jira Oromoo akkanumaan ajandaa xilaataan fudhatinaa nuun jechuun mala. Ajandaa xilaataan fudhatinaa nuun jechuun mala isa kana ergaan kiyya guddaa. Jecha takkan dubbatina obsaan eeggadhaa waan isinitti himamuu deemu warri waan kana qorataa jirus qabatamatti qoratee dubbii dhugaa isinitti fiduudhaaf dalagamaa jira. Akkuma isin jenne jiraatus du'us amma tanuma lamaan keessa bar wanti wal gaafataa jiru hin jiraa fi hin du'eedha bar. Kanaami gaafin keessa lamaan keessaa takkan argattan har'a galgalas ta'u boriis ta'u. Namni waan kana isinitti himu ammoo waan qabatamaa isinitti hima waan taateef akkasitti obsaan eeggadhaa ebaluun san tokkas godhee ebaluun san tokkas godhee hin jedhina waan akkasii. Qabatamatti isinitti himamuu deema yoo ka jiraatu taate wanni sun yoo ka waa dalagaman taate yoo ka akka jedhame rakkoon kun ta'u taate ebatu dalagee qabatamatti isinii himama. Kanaafi ergaan kiyya isa kana hundi keessanuu galatooma haganuma tana isinii dubbachuu dhufe hin burjaajayina burjaajii keessaa bayaa obsaan warra nu eegaa waan qabatamaa isinitti himna jedhe kana waan qabatamaa eegaa anarra waan takka isinii himuu hin danda'u. Himuus hin barbaadu waa baay'ee beeka garuu isinitti himuu hin barbaadu. Anaa miti waan kana dubbachuu qaba. Namoota biraattuu dubbachuu qaba waan taateef isaanuma san eeggannaa akkaataa isinitti himanii fi akkaataa itti dubbiin deemtu isaanumarraa tolti ani gara kiyyaa waa baay'ee beekaa isiniin jechuu kiyya waan isin hin beekne laakiin himuu hin barbaanne isuma kana galatoomaa ulfaadhaa walitti deebina dubbii dhugaatiin waan qabatamaatiin gaafa sananis waan isiniin jedhu qaba isinis ammoo waan jettan qabdan na dhageeffachuu qofa osoo hin taane waan jettan qabdan waan ta'eef hangasitti obsaan nu eegaa isiniin jenna yeroo gaarii qabaadhaa walitti deebina.